Taatee gaddisiisaa dhibeen Maarbargiin wal qabatee uumameen gadda keessa kan jiran abbaan kadhannaa Yaaqoob Buchillee mana amantaa tokko keessa akkamiin abbootiin amantaa sadii yeroo tokko du'an jechuun gaafatu. Hojii seexanaa haa ta'u waamicha waaqaa ta'uu adda baasnee hin beekne. Hunda keenya waan ta'e kana gooftaatti kennine callisneerra jedhu. Nama amantaa kana miira akkanaa keessa kan galche taatee mana amantaa Qaaleyoot Jinkaa kan lakkoofsa 6 jedhamtu keessa abbootiin amantaa sadii garaagarummaa guyyoota keessatti dhibeen Maarbargiin du'uu isaaniiti. Manni amantaa Qaaleyoot Jinkaa kun bara 2011 kan hundoofte ji'a Onkoloolessaa irraa kaasee maatiin mana amantichaa hundi gadda keessa jiru. Namoonni tokko tokko du'a abbootii amantaa kanneeniif sababa ta'uu mala kan jedhan yaada dhuunfaa isaanii himu. Kaan ammoo waanuma gamaa fi gamanaa dubbatamu malee sababa kana jedhanii himan hin qaban. Taateen gaddisiisaan mana amantaa kana keessatti kan jalqabe maatii mana amantichaa kan ta'e Injiinar Alamaayyoon yeroo dhukkubsatanidha. Injiinar Alamaayyoon bara 2010tti haadha warraa isaanii waliin gara magaalaa Jinkaa kan dhufe piroojeektii baankiin daldala Itoophiyaa achitti ijaarsisu hojii gaggeessaa ta'eeti. Wirtuu magaalaa Jinkaa keessatti ijaaramaa kan jiru gamoon kun amma gara xumuraarra ga'eera. Miseensa waldaa Qaaleyootii lakkoofsa 6 kan ta'an Fireewoon dhukkubbiin itti hammaachaa deemnaan gara hospitaala waliigalaa Jinkaa geeffamuu obboleettiin isaanii Faanee Fiqaaduun ni himti. Yeroo hospitaala geeffamu ho'ina olaanaa dhukkubbii mataa kana hin jedhamne qabu. Bishaan yeroo itti naqnu qaamni isaanii bishaanicha danfisee hurka uuma ture jechuun haala obboleessa ishee keessa ture yaadatti. Akka Faaneen jettutti haala obboleessa ishee barreessaa mana amantichaa kan ta'an barsiisaa Phaawulosii fi abbaa herreegaa barsiisaa Iqaabee waliin yeroo madaalamu inni fooyyee qaba. Geggeessitoota mana amantichaa lamaan keessaa bifa fuunuuna fakkaatuun dhiigni baay'een keessaa yaa'aa turuu himti. Paastar Milkiyaas akka warra kaanii dhiigni keessaa yaa'uun jiru ture. Afran isaaniituu garuu dhukkubbii kalee waliin wal qabatu irratti mul'ateera jetti. Dhukkubbii akka malee kan hammaate ogeessa herreegaa Iqaabee irratti ture. Barsiisaan Iqaabeen Onkoloolessa 29 bara 2018 hospitaala Jinkaa keessatti lubbuun isaanii darbe. Yeroo kana abbootiin amantaa hafan yaala dabalataa gara hawaasaatti ergaman. Barsiisaa Phaawulosii fi Fireewoon waliin hawaasatti isaaniif taasifamee lubbuu isaanii hin oolchine. Garaagarummaa guyyaa tokko keessatti 1/2 bara 2018 lubbuun isaanii darbe. Itti aansuun ammoo warri hospitaala Jinkaatti yaala isaanii kennan Dr. Geetahuun Abiyyuu fi Narsii Amaanu'eel Kaasaa mallattoo dhukkubichaa mul'isuun lubbuun isaanii darbe. Haati warraa Narsii Amaanu'eel Gabayyoo ulfa kan turan haati warraa barsiisaa Phaawulos Tsahaay Phaawulos akkasumas obboleessi Iqaabee warra itti aanee lubbuun darbanii. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Jinkaa lamaan lubbuun isaanii darbe dhibeen kun maal akka ta'e beekuu dhabuu isaaniitiif of eeggannoo malee yaala fayyaa kennaa waan turaniif akka ta'e hoogganaan damee fayyaa himaniiru. Hoogganaan kun ministeerri fayyaa dhibee kanaan wal qabsiisee hojimaata baasee bu'uura godhachuun maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan. Hoogganaan kun akka dubbatanitti lubbuun ogeeyyii fayyaa darbuun godinni Harrii fi hooggantoonni biiroo fayyaa naannoo kibba Itoophiyaa dhibee kanaaf xiyyeeffannaa addaa akka kennan godheera. Taatee kana booda eddattoo yookaan saamonni dhukkubsattoota gara Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti ergamee qorannoo godhamu ibsame. Ministeerri fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa dhibeen maalummaan isaa addatti hin baramne Heemorraajiik feevar magaalaa Jinkaa keessatti mul'achuu kan beeksisan lubbuun Alamaayyoo dabartee guyyoota 20 booda. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 3 bara 2018 ture. Guyyoota 2 booda immoo dhibeen kun Maarbarg vaayirasii ta'uu akka mirkanaa'e ifa godhe. Hoogganaan damee fayyaa tokko akka himanitti garaagarummaa guyyootaatti lubbuun isaanii kan dabarte hooggantoonni mana amantaa kiristaanaa barsiisaa Phaawulos, barsiisaa Iqaalee fi Fireewoon vaayirasii Maarbargiin qabamuun isaanii mirkanaa'e. Haati warraa barsiisaa Phaawulos obboleessi barsiisaa Iqaalee akkasumas vaayirasichaan qabamanii lubbuun isaanii dabarte. Yaala fayyaa dabalataaf gara hawaasaa ergamanii kan turan Paastar Milkiyaas vaayirasichi isaan irratti akka hin argamin himan. Dhukkubsataan jalqabaa ogeeyyiin fayyaa lamaan mallattoon dhibichaa irratti mul'atee du'anis
vaayirasii maarbargiin qabamuu isaanii fi du'uu isaanii qorannoo laaboraatooriin hin mirkanoofne jedhan hoogganaan kun. Akkasiis ta'uu garuu maarbargi Itoophiyaatti mul'achuu hordofee dhukkubsataan jalqabaa Itoophiyaa vaayirasii maarbargiin qabame jedhamee kan lakkaawwamu Alamaayyoo akka ta'e ibsan. Alamaayyoon indeeksii jedhamee kan fudhatame namoonni isa waliin turan dhukkubsatanii vaayirasichi kan mul'ate namoota kanneen irratti waan ta'eef jechuun ibsan. Aadde Immabeetis ogeeyyiin fayyaa dhaabbilee federaalaa fi naannoo irraa dhufan gara mana ishee dhufanii dhibee abbaa warraa isheen wal qabatu irratti odeeffannoo walitti qabachuu himtee jirti. Ministeerri Fayyaa itti gaafatamaan garee sabquunnamtii fi koominikeeshinii Yordaanos Allabbaachoo maqaa namoota dhibeen kun irratti mul'ate yookiin mallattoowwan dhibee kana irratti mul'ate dubbachuu akka hin dandeenye hubachiisan. Odeeffannoowwan kunneen kan ibsan sadarkaa dhaabbilee dhuunfaatti akka ta'e eeran. Hospitaalli waliigalaa Jinkaa akkasumas waajjirri fayyaa Jinkaa fi qajeelchi fayyaa godina Arrii gama isaaniitiin odeeffannoowwan kanneen kan kennaman karaa ministeera fayyaa qofa ta'uu ibsan. Ministeerri Fayyaatti dursaan garee sabquunnamtii fi koominikeeshinii Yordaanos naannoo san simbirroonni halkanii jiru jedhamee qoratamaa jira jechuun adeemsi ka'umsa vaayirasii kanaa qorachaa jiraachuu adeemsarra akka jiran himan. Maarbargi ilaalchisee qorannoowwan godhaman vaayirasicha akkamiin dhufe ka'umsi isaa maali ammoo carraan wal horuu isaa hangamii dhimmoonni jedhan akka xiinxalaman eeran. Qorannoo yoo xumuramus argannoowwan akka ifa godhaman ibsanii jiru. Ministeerri Fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa 8/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti vaayirasii maarbargi ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kennaniin yaaduma kana dubbatanii turan. Vaayirasichi akkamitti akka simbira halkanii irraa namatti darbe waan jedhu gareen waliigalaa qoratu gara iddoo kanaa bobbaafamu ibsan. Kana malees gareen ogeeyyii simbirroota halkanii naannichatti argaman adamsu bobbaafamuu beeksisan. Aadde Immabeet abbaa warraa ishee kan awwaalame biyya dhaloota isaa Bishooftuutti guyyaa 10 booda gara Jinkaatti deebite. Namni naannoo fi isa beekan kaanis gadda ishee bira ga'aniiru. Turtii torbee tokkoon booda geggeessitoonni mana amantaa sadan dhukkubsachuu hordofee shakkiin ishee irratti ka'uu jalqabe. Mana isheetti summii nyaatan himanni jedhu ishee irratti ka'uu akka jalqabe dubbatti. Shaayii fi buna daabboo qabatanii dhufanii waaqni si jajjabeessu naan jedhanii deeman. Isheen abbaa warraa ishees ajjeeste ta'uun oolu kan jedhu himanni narratti ka'uu kan eegale sana booda jetti Aadde Immabeet. Geggeessaan mana amantaa lammaffaan gaafa lubbuun isaanii darbu poolisiidhaan to'annoo jala ooluu ishee dubbatti. Ministeerri Fayyaa vaayirasiin maarbargi mudachuu kan ibse Immabeet yeroo hidhaarra turtedha. Kanuma hordofee hidhaa guyyoota 10 booda wabii birrii 20,000 hidhaarraa baate. Abbaa warraa ishee du'aan erga dhabdee torbee keessatti hidhaa kan seente Aadde Immabeet dhugaa kana baasi jedhee jabeessee waaqa kadhachaa ture jetti. Abbootiin mana amantaa namoota gaariidha biyyoon isaanitti salphattu. Anaaf garuu haalli ture baay'ee jibbisiisaa gadda irratti gadda biraatu natti dabalame jechuun himanni ishee irratti ka'aa ture agam akka ishee miidhe dubbatti. Abbaa warraa ishee dhukkubsataa jalqabaa mallattoon vaayirasichaa irratti mul'ate ta'uu ogeessonni fayyaa fi hooggantoonni dubbatanis Aadde Immabeet garuu hin amantu. Ishee dabalatee mucaan isaanii waggaa 6 akkasumas kanneen dhukkubsachiisanii fi isa kafanan irratti dhukkubichi mul'achuu dhabuun ammoo sababa isheen dhiyeessitu. Ani amanuun nan rakkadha isa yoo jedhanis rakkoon qabu. Isa biyyoo keessaa kan naaf deebisu homtuu hin jiru. Dhukkubbii kana uffata gurraacha gubbaadhaan uffattee waan ibsattu miti. Keessatti nama dhukkuba yoon gaafatamullee na dhukkuba jetti. Aadde Immabeet amma hariiroo namoota waliin qabdu akka daangaatti gootu ogeessonni fayyaa ishee gorsaniiru. Maatiin miidhamtoota kaanis tarkaanfii of eeggannoo wal fakkaataa ta'e akka fudhatan itti himameera. Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif vaayirasiin maarbargi kan itti argame magaalli Jinkaa dhukkubicha to'achuuf tarkaanfii cimsaa jirti. Magaalattii keessatti kan argamtu godinni Arrii hanga 9/26/2018 kan ture daangeffama sochii geejjibaa taasistee turte. Ragaan dhibee kanaan wal qabatee ministeerri fayyaa dilbata darbe baasee akka mul'isutti namoonni 13 dhibee kanaan qabamuun qorannoodhaan mirkanaa'eera. Kana keessaa 8 lubbuun darbaniiru. Namoonni 4 immoo dandamataniiru. Waan jaallattanii na hordoftaniif galatoomaa. Giddoo Baayogiraafiidha.